Congratulations. Wow. Misirroo cidha makii akkasuma ibsishaa baga nagayaan gama sirna keessanii cidha keessanii ittiin isin ga'e baga gammaddan misirroo lamaan. Wow. Baay'ee nama gammachiisaa makii baga itti yettee guyyaa gammachuu keetii, guyyaa cidha keetii, guyyaa sirna keetii. Cidha ofii jechuun gammachuu isa duraati. Maashaallah baga gammaddee. Wow baga gammaddee baga ittiin si ga'e makii baga ittiin si ga'e guyyaa sirna keetii, guyyaa sargii keetii, guyyaa cidha keetii baga geettee. Misirroon gabbaatee meesii madhaa gammachuu isaaniitti ililfadhaa. Misirroon gabbaatee meesii madhaa gammachuu isaaniitti ililfadhaa. Baga gammaddee makii oroo baga guyyaa cidha keetii guyyaa gammachuu geettee. Wow hedduu gammadee cidha keetiif makii namni hundi si gammadaa. Baga guyyaa cidha keetiitti si ga'e baga geettee baga gammaddee. Nus si wajjin gammannee jirra akkasuma hordoftoonni kiyyallee sirna keetiif hedduu namni hundi ni gammadaa. Rabbiin hordoftoota kiyya isinii maraayyuu akkanatti haa gammachiisu. Baga abbaa manaa bareedduudha lamaan akka walii abbaa manaa bareeda akka keetii argattee makii maashaallah mabruuk si jedhee jira. Baga guyyaa cidha keetii guyyaa gammachuu guyyaa isa filatamaa keetii ittiin si ga'e. Egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyya salamtaa isin gaafachuun dagannee baga jiraattanii alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jedhin hundumti keessan baga naaf jiraattanii hordoftoota faamilii Orootu. Egaa viidiyoon kee har'aa akkuma asirra argitan waa'ee maakiiti. Congratulations maakiin baga gammaddee guyyaa cidha isii guyyaa kabajamaa guyyaa sirna isii baga ittiin geette. Hordoftoota kiyya warroonni hanga ammaan daawwattanii na hordoftan jalqabarraa hanga ammaa galatoomaa maatii naaf taatanii na jajjabeessitanii waa maraan haamilee naaf taatan galatoomaa naaf jiraadha. Komantii bareeda waa maraan na barreessitan galatoomaa galan keessan dachaa ta'u ammallee laayik shirrachuun dagatina. Warroonni haaraa taatanillee weelkaam baga gama yuutuub chaanaala kiyyaa nagaan dhuftanii isin simadhee jira isiniin jedha hordoftoota kiyya. Chaanaala kiyyatti dabalamuun maatii naaf ta'an jajjabeessaa akkuma hanga mana jabeessitanitti rabbiin isin haa gargaaru. Bakka yaaddan muraada gaya kabajamaa namni nama kabajee nama hordofee komantii bareeda komantii gaarii namaaf barreesse akkuma san isallee wanta gaarii wanni inni hawwaniin yaadu marti wanta gaarii isaaf haa ta'u jedha hordoftoota kiyya. Hundumti keessanuu naaf jiraadha. Yaadaa muraada gaya bakka yaaddan hunda gaya rabbiin kaayoo keessan karoora keessan waan yaaddan galmaan isiniif haa ga'u. Haajaa keessan isa dhokata isa mul'ata rabbiin yaada muraada isiniif haa guutu. Maaliif na kabajanii viidiyoo kiyya dhageeffattanii laayikii gootanii komentii bareeda jabaadhuuf haamilee naaf taatanii akkasuma jabaadha isinillee haamileen keessan baay'ee namatti tola. Yoo namni tokkochi badaan komentii badaa nama barreesse namoota harka irra caalummoo komentii gaarii yoo nama barreesse haamilee gaarii namaaf ta'a akka namni hojjetu itti nama kakaasaa nama jajjabeessaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafi sirna gammachuu maakiitiin viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Sirna gammachuu maakiin baga geettee maakiin yeroo dheeraaf bareedduu simboo qabeetti bareedduu tana jechuudha. Akkasuma bareeda mucaa bareeda akkuma isii argattee maashaallah rabbi waliin haa bulchuu. Lama ta'a sadii afuriin shaniin ol dabalamaa horaa bulaa umrii dheeraa wajjin tura arrii wajjin filadhaa wajjin dulloomaa jenna akkasuma jedhamaa miti eebbi misirroo lamaan cidha isaanii yeroo eebbisamu akkasi gammachuu isaanii nus akkasuma mabruuk jechaanii congratulations jechaanii gammachuu isaanii wajji qooddannee jechuudha. Gammachuun nama kamiitu
gammachuu kenna namni hunduu haa gammadu sirna isaa itti haa ga'u jedha isaa namni kamu itti haa ga'u isiniin jedha hordoftoota kiyya hedduu maakiin sirna godhachuu isii hedduu nama gammachiisa hundumti keessanuu ka ittiin ga'e rabbiin ittiin isin haa ga'u ka of duratti karoora qabdan rabbiin karoora keessan bakkaan haa ga'u osoo karoora keessan yaaddan karoora keessan rabbi karatti nambisinii karoora keessan ka milkii ka gammachuu ittiin isin haa ga'u rabbi haajaa muraada keessan walitti isin haa qabu dalagattanii fuuraa keessan ka aara itti galfattan karoora bultii ijaaratuuf yaaddanii ka aara itti galfattan bultii ijaarattanii bultii gammachuu akkasuma ka dhiirallee ka shamarrallee hordoftoota kiyya isin hundi keessanuu isin jaaladha jechuudha warroo sana jaalattanii komentii naaf barreessitanii laayikii naaf barreessitanii maatii naaf taatan hundumti keessanuu isin jaaladha wal beekullee baannu miidiyaan wal nu barsiisee jechuudha kanaafi wal beekul miidiyaan kanaan namni hundi wal beeka yoo rabbi jedhe immoo qaamallee namni walitti dhiyaatu wal argee fageenni nama daangessu wal argee inni wal simataa jechuudha kanaafi akkuma isin na jaalattanii YouTube kiyya ilaaltanii laayikii godhanii na jajjabeessitan anillee isin jaaladha kana caalu immoo rabbi isin haa jaalatu isiniin jedha hordoftoota keessiyyaa hundumti keessanuu naaf galatoomaa galata guddaa na biraa qabdanii galanni keessan hangana jedheen himu keessan rabbiin haa kafalu jechuu warra nama osoo hassane nama waanyine osoo nama hin tuffanne osoo nama bira hin tarre nama daawwateen laayikii namaa godhe haamilee jabaadhu haamilee namaa kenna ammallee jabaadhaa isinillee haajan keessan muraanni keessan bakka isin yaaddanii olitti isiniif haa ga'u kabajama bakka geettanitti bakka deemtanitti homa kamuu diinagdeelleen bultiilleen maraanuu rabbiin haajaa keessan isiniif haa guutu jechuudha jireenya teessan jireenya gammachuu dalagaa teessan dalagaa laaftuu dalagaa gammachuu isiniif haa taasisu nuyi biyya namaa kanarra faca'e sababa miidiyaatti waliin nu dhiyeesse alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u yeroo ammaa kana namni qaamallee wal arguu waatu komentii meesheej jiran hordoftoota ofii akka gaariitti nama hedduu ka yaada namaa kennu sin dhabamu akkuma ka yaada badaa namaa kennu ka yaada gaarii namaa kennutu caalaa jechuudha alhamdulillah jiruun duniyaa akkanuma isin hunda akka maakiin gammadde kanatti gammachuu isiniin haa ga'u warra ka ganaa karoora qabdan ka ganaa bultii ijaarachuu barbaadan ka dhiirallee ka shamarrallee jiruu teessan jiruu gammachuu jiruu zalaaqiyaa ka arrii waliin filatan rabbi isiniif haa godhu maakii bakka gammaddee jireenyi kee jireenya zalaaqiyaa ka wajjin dullummaa ka arrii wajjin filattu ka ilmaan hedduu itti hortee itti gammaddu rabbi haa ta'u nama hunda isaatu hordoftoota kiyya kana beekuuf kanan beeynellee jireenya keessan jireenya gammachuu rabbiin haa taasisu kanaaf viidiyoo maakiitirraa gammade akkasuma yeroo hedduu viidiyoon isinitti dheerate isin hifachiisin daqiiqaa 8 daqiiqaa 10 qofaa jechuudha hin hifatinaa inshaallah akkasuma gorsillee keessaan dhabamu yaanni bareedallee keessaan dhabamu kanaafi hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kaarraa qabadhee dhufe kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota kiyya naaf jiraadhaa naaf kabajamaa inshaallah viidiyoo birallee babbareeda qabadhee isinii dhufa isin laayikii sheerii gochuun komentii naaf barreessaa galatoomaa sabskraabii kiyya